barsiisaadha nama seenaa yeroo dheeraadha reediyoo keessa dalagaa reediyoo afaan oromoodhaa amma yeroo ammaa kana keessatti jarman reediyoo Achebeelee keessa dalagaa amma uummata oromoo kanaan laalee asirree gabaabsitee kanaafuu nama komidiyaan yookaanis daawwatama nama kofalchu akka gaaricha taasisaa Oromo
biyya Oromiyaatiitiin Oromiyaa jechuudha. Maqaan kee Anaan eenyu? Anaan mamiyyee ati maal? Oromoo biyya kee Oromiyaa kun maqaan kee Daraartuu eenyu? Daraartuu Gammadaa ati maal? Oromoo biyya kee gosh fakkadoo kuno amma sinta Oromoo jettee Oromoo jettee fakkadoo himte dhaga'ame ati maqaan kee hiriyaa eenyu? Ahmadee ati maal? Biyyi kee harkadoo maqaan kee Biiftuu eenyu? Biiftuu ati maal? Biyyi kee harkadoo maqaan kee Imaan eenyu? Ati maal? Biyyi kee harkadoo maqaan kee Naimaa eenyu? Ati maal? Biyyi kee harkadoo ati maqaan kee Hamdi eenyu? Ati maal? Biyyi kee harkadoo maqaan kee Gosaa eenyu? Ati maal? Biyyi kee harkadoo Kammaa ati Umar eenyu? Ridwaan eenyu? Maal? Muhammad Adam ati maal? Oromoo biyyi kee harkadoo Rajulli Oromoo biyya keessanis ni beekanii Ijoollee sana adeeggisan. Ijoollee lama achi hafayya. We are from Oromia. Kana wali galani afaan keenya maal jama afaan Oromoo jama. Nagale afaan mahaawinu kun afaan keenya afaan kun afaan Oromoo jama. Nagale amma wani guddoon asitti isin torbaan wali qabatanii dha afaan Oromoo wal irraa baratuudha. Nagalani afaan jechuun maal yoo jenne meeshaa namni lama itti waliin galu mi'a namni lama itti waliin dubbatu waan namni communicate godhu. Akkasimi afaan jechuun laafumatti mi'a yookaan meeshaa namni lama itti yaada waliin jira communicate jettanii yookaan asii beektanii communicate godhuu ni ammoo afaan ittiin dubbachuu qofaan ittiin walii galuu qofaan afaan ifi mallattoo namni tokko eenyummaa isaa ittiin beekamu ni gale amma namni Ameerikaan tokko afaan Ingiliziin dubbata kanaafuu namni sun nama Ameerikaa yookaan nama Ingiliz ta'uu ni beekan afaan isaatiin namni Somaalee tokko afaan Somaalee dubbata akkasini kanaafuu hogganni afaan Somaalee dubbate namni kun Somaaliidha
jettanii beektan akkasimi namni tokko afaan arabaa dubbate hoo arabaa namni tokko afaan oromoo dubbate hoo namni sun maal akkaasa oromiyaa kanaafuu baay'isi afaan keessan beeku eenyummaa keessan oromummaa keessan kan ittiin beekamu ta'edha. Digalee namni galii koo jira. Hundi keessatti digalee jira. Akkasumatti jaata. afaan fi jabeessuu qabdan, kabajuu qabdan, ittiin dubbachuu qabdan. Amma biyya kanatti isin afaan Ingilishii baratanii iskooluu deemtan. Hoggaa mana deemtanoo afaan Oromootiin dubbachuu qabdan. Digalee yookaan ni irraanfattan jechuudha. Afaan keessa yoo irraanfattan isin maal taatan baddan jechuudha. Baddan bakka hin jirtan jechuudha. Oromummaan keessa ni bada jechuudha. Yoo Oromummaan keessa hin bade isin nama akkam akka taatan namni isin beeku ni jira. Kanaaf egaa faamiliin keessan torbaan asitti fidanii waan isin jaalataniif asii wal isin qabanii afaan keessatti ijoollee keenya akka nurraa hin banne jedhanii afaan Oromoo bareedaa kana isin barsiisan. Digalee afaan keenya ammas afaan Oromoodha afaan bareedaa afaan dubbatu mi'aawu kan ittiin sirbinu kan ittiin aadaa himnu kan ittiin quraanas barannu kan waa hundaa ittiin boonu. Digalee afaan kana ittiin boonuu qabu. Digalee afaan Oromoo afaan keenya jennee ittiin boonnee ijoollee kana ittiin sima afaan keenya afaan Oromoo jettanii ittiin boontan jechuudha. Digalee afaan tokko ni dhalata, ni guddata, ni dulloomallee, ni du'allee, ni dhabamallee. Kan dhageessanii afaan tokko yoo isin ammaan kan afaan baratan ni ilaaltu. Laggii TV afaan Oromoo ni ilaaltan, barruu kitaaba afaan Oromootiin ni dubbistan, ni guddifattan jechuudha. Yoo kana barbaaddan yoo nama dubbatudhaaf afaan tokko ta'a ni bada. Digalee yoo nama dubbatudhaaf ni bada. Kanaaf afaan keenya bareedaan kun afaan keenya mi'aawaan kun akka hin banne isin maal godhuu qabdan? Haasa'uu qabdan. Anilleen halaala yeroo biraa dhufee har'a waliin afaan Oromoo isin wajjin haasa'u asitti isin akka afaan keenya kun hangamta afaan jabaa afaan bareedaa afaan ittiin boonu afaan eenyummaan keenya ittiin beekamu akka ta'e akka beektanii. Digalee qubee qaba afaan keenya miti. Qubee afaan Oromoo beektanii? Barachaa jirtanii? Qubee keenya sirriitti shaakalaadhaa xalayaa walii barreessaa isin afaan hoggaa isin walii barreessitan imeelii waa walii barreessitan qubee keenyaa walii barreessaa barruu adda addaa kan intarneet keessas googil gootanii argachuu dandeessan faamilii keessanii nuuf ijaajaan kitaabban afaan Oromoo hedduu jira sanis dubbisaa qubee keessan akka yaaddu dubbisuu qabdan. Ammas qubeen keenya naman kan Ingiliishiin wal fakkaataa miti. Alfaabeet kun Ingiliishiin waan barreessinu hedduu nuuf laafaa miti. Kanaafuu waan adda addaa afaan Oromootiin godha. Sirba caqasoo ta'an kan afaan Oromoo caqasaa fiilmiillee hedduu qabnu fuuldura irratti hojjennaa waan ittiin bashannantu tokko kan afaan Oromoo laalaa kan afaan Oromoo waa hunda hanga danda'anitti yoo dhabdan kan afaan Ingilish laaltu yoo argattan ammoo waa hunda kan gootan kan afaan Oromoo akkasimi meetti shiikoo kan isinii mamma waraabessi tokko jiru waraabessi na beektan maal waraabessi haayinaa tokko jiru gaara keessa jira gaara keessa deemee re'ee nyaatee bineensa adda addaa nyaatee guddatee humna baasee bineensa adda addaatti dhaqee humna isaa agarsiisuu jalqabe. Qorqoo bira dhaqee mootiin gaara kanaa eenyu jedhe nyaatee humna isaa siin jettee jeedaloo bira dhaqee mootiin gaara kanaa eenyu jedhe madaatee siin jettee
qeerransa bira dhaqee mootiin gara kanaa eenyu jee si jee leenca bira dhaqee amma leenca beektanii aayu si bira dhaqee mootiin gara kanaa eenyu jee waraabessi Fokus leenca harka sanaasee bum lafa maxxansa duumaan dhooyte anan jettu afaan oromootiin caqasaa mamaxxansineetti siidii faayisinii kenna waan akkana tole kana dhugaa caqastan heddumaa gootan afaan oromoo kana ittiin shaakaltan jechuudha akkasimi amma waa'ee afaanii hangaan isinii hime kanarraa hawaa xiqqoo xiqqoo naa himumee eeggata neeti waa jedhamu waa'ee afaanii amma siyaasa jira afaan jechuun maali kan ittiin walii galan kan ittiin walii galan ammallee afaan jechuun jeenni waan meeshaa namni lama ittiin walii galu ammallee kan eenyummaan nama tokko ittiin beekamu akka jettani akka dhawa amma siinga afaan oromoo siif maali afaan kiyyaali amma namni tokko eenyummaan isaa kan ittiin beekamu afaan isaa fi aadaa isaa jennee jiraame ati eenyummaan kee oromummaan kee kan ittiin beekamu maaliin afaan oromoo atillee naa himme eenyummaan nama tokko maaliin beekamu afaan isaatiin beekamu ati eenyummaan kee maaliin beekamu afaan oromoo harka dhawa eenyummaan nama tokko maaliin beekamu afaan ati eenyummaan kee oromummaan kee maaliin beekamu harka dhawa eenyummaan nama tokko maaliin beekamu afaan isaatiin beekamu ati eenyummaan kee oromummaan kee maaliin beekamu afaan oromoo eenyummaan nama tokko maaliin beekamu afaan ati oromummaan kee maaliin beekamu gosh eenyummaan nama tokko maaliin beekamu afaan isaatiin beekamu ati oromummaan kee maaliin beekamu harka dhawa eenyummaan nama tokko maaliin beekama afaan kasimi ati oromummaan kee maaliin beekama afaan oromoo eenyummaan nama tokko maalummaan nama tokko maaliin beekama afaan ati oromummaan kee maaliin beekama afaan oromoo gosh harka dhawa ati oromoo ta'uun kee maaliin beekamu afaan oromoo jecha harka dhawa oromoo ta'uun kee maaliin beekama afaan oromoo harka dhawa ati oromoo ta'uun kee maaliin beekama afaan oromoo gosh harka dhawa hai ati Muta jette malee jettee jettin afaan oromootii maalummaan nama tokko maaliin beekamu afaan isaatiin ati oromoo ta'uun kee maaliin beekamu gosh maalummaan nama tokko sabni nama tokko maaliin beekamu afaan isaatiin beekamu ati oromoo ta'uun kee maaliin beekamu harka dhawa eenyummaan nama tokko maaliin beekama afaaniin beekama ati oromoo ta'uun kee afaan oromoo harka dhawa maalummaan nama tokko maaliin beekama afaan isaatiin beekama ati oromoo ta'uun kee maaliin beekama afaan oromoo harka dhawa maalummaan nama tokko maaliin beekama afaan isaatiin beekama ati oromoo ta'uun kee maaliin beekama afaan oromoo
maalummaan nam tokko maaliin beekama? Afaan isaatiin beekama. Ati Oromoo ta'uu kee maaliin beekama? Afaan Oromoo. Ati namni tokko eenyummaan isaa maaliin beekama? Afaan isaatiin beekama. Ati Oromoo ta'uu kee maaliin beekama? Afaan Oromoo. Sirbaanii biraanii beekanii? Afaan Oromoo fayyadu?